barumsa keenya kan guyyaa har'aatti osoo hin seenin sirba jaalatamaa fi sirba bareedaa amma haarawaa gadhiifame isin affeeree jira naa dhageeffadhaa isiniin jedha. Nu injitanu alagadani nu oromoda halu bekani arraban soba nu garbonsani lamu arraba ainun gonsani. Mekan kalane kesaloti sembiro barisi bosona marsi lenchicha bosona nadudu pisi wanu kesa jiru itti gabasi wanu kesa jiru itti gabasi almatakiya siya bambiya muratakiya siya bambiya dina sakala. Hai harka fuunee akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Hadda barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadheetiin dhiyaadheeti jira waa'ee YouTube'a kutaa tokkoffaadha jechuudha. Kuni seera YouTube'a akkamitti akka banattan, suuraa akkamitti akka jijjiirattan, akkasuma immoo maqaa keessan akkamitti akka jijjiirattan jechuudha. Kan duraanii isinitti rubaate koomentii illee akkamitti akka barreessuu dandeettan hunda isinitti agarsiisa. Akkasuma immoo subscribe ji'a tokko keessatti ji'a muraasa keessatti akka kuma argattanii fi akkasumas sa'aatiin keessan akka sirriitti isiniif laalamu jechuudha. Kana hunda isinitti agarsiisa. Mallaqa guddaa akkami akka irraa daladdanii seera copyright hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasuma immoo wantoota baay'ee isinitti agarsiisa. Akkasitti YouTube keenya kana subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Akkasuma wantoota baay'eetu jira. Copyright fa'aa isin ergan akkamitti akka remove gootan akkamitti akka ofirraa balleessatan hunda isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf kana gochuun dura isin maal gootanii YouTube keessa seentanii wanna channel keenya kana hunda subscribe. Haala kanaan warroonni YouTube keenyaaf channel keenyaaf haarawaa taatan jechuudha. Barumsa nu isinii gadhiisnu hunda argachuu barbaadan as bira dhuftaniitiin YouTube kaydhu keessa ni seentu jechuudha. Haala kanaan YouTube kaydhu kanarratti gadi ni dhooftu jechuudha. Yoo dhooftan haala kanaan isiniif banaa jechuudha. Yoo isiniif bane akkana mallattoo sarchiisan bira dhaxxanii jechuudha. As biratti mallattoo bakka kanatti oli yaad o ari'atanii barreessan jechuudha. As biratti ol yaada ari'atanii barreessan haala kanaan isiniif banamaa jechuudha. Haala kanaan sarchi gootanii bakka suuraa isarra gad dhooftanii haala kanaan kunoo iddoo subscribe kana ni tuttuu jechuudha. Kunoo as bira iddoo subscribe kana akkana gootan subscribe gootanii achi booda mallattoo notification tana bilbila fakkaatu kana ni tuttanii haala kanaan all kaydhu kanarra deebistanii jechuudha. Achiin booda viidiyoon nu isinii gadhiifnu hundi isin bira gahaa jechuudha. Akkasuma immoo wanti biraa jechuudha as bira dhuftan kunoo viidiyoo kaydhu kana isa bira kana dhuftanii isin jettan viidiyoon isinii gadhiisne hunda asirraan argattanii jechuudha. Haala kanaan waan isinii hin galle asirraan koomentii irraan gaafachuu ni dandeettu. Akkasuma immoo keessaanis linkii kee jala Telegram isiniif kaa'ee jira. Akkasumas karaa barbaadanii Facebook yaanis na argachuu dandeettu. Haala kanaanii waan isiniif hin galle na gaafadhaa isiniin jedha. Ammaaf gara barumsa keenyaatti seenna jechuudha. Barumsa hadhaa maal akka ta'e mee wajjin ilaallaa jechuudha. Barumsi kutaa tokkoffaa maal akka ta'e kanaaf ammaaf gara barumsaa seennaa. Hamma dhumaa hordofaa akka isinii galutti ilaaluu qabdanii jechuudha. Kanaaf hayya gara barumsaa.
barumsi keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Hadha gaafa duraa kutaa tokkoffaa isinitti agarsiisee hadha dammoo lammaffaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Mee yuutuuba keessaa seennu hadhallee. yuutuuba keessa seennee maal goona jechuudha. Mee wantoota garaagaraa yuutuuba keessa seennee ilaalla. Akkana ol dhufnee bakka as bira loogoo bakka footoon jiru wayim dammoo qubeen jiru kana jechuudha. Achi bira ni xinnaa jechuudha. Kunoo haala kanaan erga dhufee maqaa akkaataatti jijjiiranu jechuudha. Maqaa kana duraan kun fakkeenyaa fi aashmaan jedheetti ni jira jechuudha. Isa kana jijjiiruudhaaf as bira dhufnee your channel kan irra xinnaa jechuudha. Achi booda erga akkas gooneen booda as dhufneetiin iddoo tana argitanii iddoo stingii fakkaatu kana as bira xinnaa jechuudha. Haala kana erga dhufneen booda fakkeenyaaf kun as bira jechuudha. Kun as bira xinnaa jechuudha bakka kana. As bira erga xinneen booda kun fakkeenyaaf akkanatti handhee maqaa barbaanneetti galchuu dandeenya jechuudha. Kun fakkeenyaaf waan barbaade jedheetiin barreessuu danda'a jechuudha. Kun fakkeenyaaf deebisee maqaa akkana jijjiirachuu danda'a jechuudha barbaade. Maanii sana qee kun argitanii jijjiiradheetiin jira jechuudha. Kun duraan aashmaan ture amma dammoo aashaash ta'ee jira jechuudha. Kun as bira jechuudha. Haala kanaan jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Kan biraas isinitti agarsiisa. Ammas dhuftanii maal gootu jechuudha. Asuma bira dhuftanii tuqxanii jechuudha. Kun asuma bira jechuudha. Akka qubeessa isin yoo suuraarra qabaattan bakka suuraa san tuqxanii jechuudha. Kun haala kanaan isin dhufaa jechuudha. Ammas maal godhuu qabdu jechuudha. Asii gad dhuftaniitiin jechuudha. Siitingii kana keessa seentanii yuutuuba waa'ee yuutuubaa hunda sirreeffachuu ni dandeettu jechuudha. Haala kanaan yoo inni isinii fide jechuudha. Mee gubbaa irraa kaasnu jeneraalii irraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkan isinii fidaa jechuudha. Mee amma fakkeenyaa fi wannaan keessa yeroo isinitti ifu fakkeenyaa fi mee daarkii kana haa ilaallu jechuudha. Yeroo baay'ee sa'aatii galgalaa fa'a waan ta'e bilbila ilaaltaniif ija keessan isin miidhuu danda'a jechuudha. Isa kana haala kamiin sirreeffannaa isa jettan isinitti agarsiisa jechuudha. Kun bakka kana as bira tuqxanii jechuudha. Kun bakka kana jechuudha. Isa kana akkana yoo tuqxan adii ta'a jechuudha. Argitanii ammas deebisaniitiin akkana deebistu kun gurraacha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeettan ija keessan isin miidhuu jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu ni dandeettu jechuudha. Kan biraas ammas deebi'ee ammas jeeneraalii kana keessa seennaa jechuudha. Kun amma as biratti jechuudha. Kun update bakka dhukan argitaniitiin kun as bira jechuudha. Kun achi bira yoo tuqxaniitiin jettan uploadis bakka jedhu kana jechuudha. Wantoota fakkeenyaa fi warroonni yeroo baay'ee daataadhaan fayyadamtan kun as bira jechuudha. Akkasuma only wifi akka dhukanatti jira jechuudha. Akka tasaa namni baay'een only wifi akka dhukanarratti deebiseetiin wantichi kiyana dalaguu didee neetiidhaan sa'aatii neetiif yookiin sa'aatii waayifaan irratti wanti daata fayyadamuu danda'u naaf dalaguu didee bakka jedhu kana as bira deebisanii jechuudha. Kun on any networks bakka jedhu kana as bira deebisanii any network kamiiniyyuu ni dalagaa jechuudha. Waayifaanis ta'ee maali ka gubbaa irra isaanii kaayinaa jechuudha. Only waan waayifaa ka dhukana isarratti hin deebisinaa jechuudha. Haala kanaan as keessa ammas ni baatu jechuudha.
ammas dhuftanii as bira dhuftanii jechuudha bakka downloadis bakka jedhu kana jechuudha kuno as bira dhuftanii yoottan viidiyoo yeroo download godhatan wayim dammoo viidiyoo keessa yeroo gadhiistaniitiin yookiin namni download gochuu danda'u jechuudha kuno as bira tuqxanii jechuudha kuno iddoo kana jechuudha download quality bakka jedhu san jechuudha kuno akkana yoo tuqxaniitiin jettan bifa qulqulluudhaan kun kan olaanu sadarkaa tokkoffaadha jechuudha jechuun baay'ee mul'isuu baay'ee kasirri mul'isu jechuudha sirriitti kan mul'isuu danda'u jechuudha kun asii gadiin dammoo kan dhumaa kun jechuudha baay'ee jechuun akka isinitti mul'anne dimzizzi kan godhee isinitti agarsiisa jechuudha kun jechuudha 144 kun akkas jechuudha ka olaanu fakkeenyaa fi 360 kun jechuudha hagam tokko qulqulleesseetiin agarsiisaa jechuudha as ka olaanu ka sadaffaarra jiru kun sirriitti baay'ee tokko qulqulleessaa isin fakkeenyaa fi ka 360 kana illee buufattan uummata akka rakkoon jiru jechuudha baay'ee tokko qulqulluudha jechuudha haala kanaan qulqulleeffachuu dandeettanii jechuudha kan biraas dammoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni keenya wanta tokko download godhatee yoo memorii keessaa baastu wantichi ati download godhatte sun si jalaa badaa jechuudha isa kana as bira dhuftee sirreeffatta akka si jalaa hin banne yoomiyyuu jechuudha isa kana USSD kaardii kadhu kana akkana tuqxanii jechuudha isa kana akkana jira jechuu keessan kunoo akkanatti bulee ta'eetiniin taa'aa jechuu bakki kun maal gootanii akkana gootanii dhiistanii jechuudha amma memorii keessaa baaseetti deebisee buufadhee waan mataa akka jechuudha woo qafumarra bu'aa jechuudha uummata akka wanni inni onnaadhaan jiru akkasitti haala kanaan sirreeffachuu dandeettu jechuudha wantoota baay'eetu jira kutaa itti aanu irratti akkaataa suuratii itti hidhattan akkaataa koopiraayitii ilaallattan wantoota baay'ee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha haala kanaan wantoota garaagaraa fakkeenyaa fi viidiyoo ilaaltanii lammaffaa irratti akka isin ta'uu barbaadan ammas as dhuftaniitiin jechuudha outplay kan kana argitanii isa kana akkana tuqxuu jechuudha kuno bakkuma kana outplay next video kan kana akkana tuqxanii jechuudha haala kanaan akkana gootanii deebistu jechuudha haala kanaan viidiyoon keessan next isin ta'anii deemaa jechuudha akkasuma wantoota baay'eetu jira kanneen keessa wanti hundi isaatu kunniin hundi isaayyuu mataa wantoota garaagaraa qabaachuu kanneen hundayyuu mataa isaatiin isinitti agarsiisaa jechuudha haala kanaan wanna hundayyuu sirreessuu hin dandeettu jechuudha as keessa seentanii jechuudha fakkeenyaa fi viidiyoo tokko upload gootaniitiin hin gadhiisuudha fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhe akkanatti uploadis kan keessa seentaniitiin sirriitti bakki guddaan as bira uploadisii kana jechuudha isa kana networking keessan isin jalaa jedhama jechuudha wifi fayyadamaa jiraachuu fi daataan fayyadamu keessan addaan baafadhaatiin itti seenaa isin jedha akkasuma barumsa baay'ee tokko koopiraayitii akka keessan mallaqa hin argine kan isin taasisuu fi kan isin adabsiisu kanneen hunda akka itti ilaallattanii fi itti ofirraa balleessanii fi akkasumas verifaayitii wantoota garaagaraa wantoota gurguddaa ta'an isinitti agarsiisaa agasiif kana laalaatiin hamma dhumaatti na eegaa isin jedha baay'ee galatoomaa isin jedha alagadani nu oromoda halu bekani arraban soda garbomsani lamu arraba ainun bomsani
beeksanjiru itti gabaasi.